Hayyee harka fuunee hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube channel. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii Anniversaa Yaaqoobiiti. Hagaan akkuma beekamu barnoota keenya afaan Oromoo dubbisuu, barreessuu, sagaleessuu irraa kaanee kan waliin barataa turre ammas kan waliin barachaa jirru. Har'as kutaa lammaffaa barnoota keenya yeroo darbe waliin barannee irratti waliin qabannee deebinee jirra. Yeroo darbe barnooti keenya maal ture? Sagalee jabaataa gara sagalee laafaa irraati akkamitti jabaataatti jijjiirama? Sagalee laafaa wayii gara sagalee jabaataatti akkamitti akka jijjiiramu sana waliin barannee har'as kutaa lammaffaa isaa qabannee waliin dhiyaannee jirra. Like, share, comment godhaa. Hiriyoota keessan immoo share godhaatii affeeraa. Yaada qabdan immoo comment irratti nuuf ka'aa. Mana keessan teessanii qubee afaan Oromoo barreessuu, dubbisuu, barachuu kan fedhaaf guddaa qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu yeroo jettanii karaa WhatsApp, karaa Imo, karaa Telegiraamii, karaa isinii mijate hundumaa sa'aatii isiniitti toletti gatii madaalawaadhaan Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu dandeessu isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel Anniversaa Yaaqoobiiti. Egaan barnooti keenya guyyaa irraas maal jedhaa? Sagalee laafaa gara sagalee jabaataatti akka jijjiirru jechuudha. Sagalee tokko laafaadhaa gara sagalee jabaataatti akka jijjiirru. Fakkeenya tokko raasii ni gala. Kun maal jedhaa? Gaa dheeraa raa gaabaa. Gaan asitti dheeraa asitti raa gaabaa. Egaan kana maal goonaa? Gaa dheeraa kanaaf raa gaabaa kana kun gaara jedha. Kunoo gaan dheeraadhuma. Asittis gaan dheeraadha, asittis gaan dheeraadha. Raan asitti garuu maal ta'e? Lama ta'etti. Bakka A kana maal goone? Ii goone. Gaafa kana maal jedha kuni? Gaara kan jedhu kana gaafa ii jabeessinee raa jabeessinee iitti goonu gaarri jedha jechuudha. Gaarri. Baay'ee gaarri jedha. Gaarri. Egaan jecha gaarri jedhu kanaan gaafa hima jaarru gaarri kun gaara abbaa seenaati. Gaara abbaa seenaa ta'uusaa. Maaltu? Gaarri kun gaara abbaa seenaatti jedhee akkasitti barraa jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. Fakkeenya lammaffaa jennee bii gaabaa taa dheeraa. Bii gabaabaa taa jabaataa dheeraa. Egaan bii gabaabaa taa dheeraan kun maal jedhaa? Kun asitti maal jedhaa? Kun bitaa jedha. Kunoo bittaa jedha jechuudha. Bittaa. Baay'ee gaarii. Amma garaagarummaa isaanii ilaallu. Biin gabaabaa taan laafaa dheeraa. Biin gabaabaa taan jabaataa dheeraa. Taan asitti tokko asitti taan lama ta'ee jira jechuudha. Maal jedhaa? Bittaa fi bitaa. Kun bitaa jedhaa. Kun immoo bittaa jedha. Fakkeenya isaan kenname gaafa ilaallu kun maal jedhaa? Inni harki isaa bitaadha jedha. Maal ta'uusaati? Namtichi harka bitaan barreessuuf ta'uusaa. Maal irratti hojjete kuni? Bitaa irratti hojjete. Dhaatti daballee bittaa jedha jechuudha. Baay'ee gaarii. Inni lammaffaa inni waan bittaa irra hojjeta jedha. Inni waan bittaa irra hojjeta. Maal irra hojjechuusaa? Waanta bittaa irra hojjechuusaa. Bittaa jedha. Bittaa kun bittaa. Inni waan bittaa irra hojjeta jedha. Ayyee baay'ee gaarii. Inni waan bittaa irra hojjeta. Baay'ee gaariidha. Inni waan bittaa irra hojjeta. Inni harkisaa bitaadha. Garaagarummaa isaanii bitaa bittaa. Ayyee baay'ee gaariidha. Amma immoo maal jennaa? Kana dubbisna. Kun maal jedhaa? Bira jedha. Kunoo maal jedha? Dubbisaame sekeendii 3 isinii kenna. Baay'ee gaarii. Dubbistan jedhee namaan baay'ee gaarii. Kun bira jedhaa. Kunoo birraa jedha. Birraa. Bira kan jedhuu fi birraa kan jedhu agartanii garaagarummaa isaa. Bira birraa. Maal jedha gaamu? Kun abaaboo birraati jedhe. Kun abaaboo birraati. Maal ta'uusaa ibsaadha? Abaaboo birraa ta'uusaa. Wanti kun abaaboo birraa akka ta'e ibsaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Abaaboo birraati jedha. Mana keessan teessanii barachuuf fedhaa guddaa kan qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu eloo nu jettaniin karaa WhatsApp, karaa Imo, karaa Telegiraamii sa'aatii isinii mijatetti sa'aatii isinitti toletti gatii madaalawaadhaan Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu ni dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel Anniversaa Yaaqoobiiti. Kan ittaanu dubbisame kana. Kun maal jedhaa? Kun maal jedha? Sekeendii 3 isinii kenna qabaasa dubbisaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Fiigaabaa leegaabaa file. Fiigaabaa lee jabaataa dheeraa fille. Agartanii garaagarummaa isaanii. File fille. File fille. Amma gaa maal jedhaa? Nuti nyaata fillee nyaanna. Nuti nyaata fillee nyaanna. Maal ta'uusaa? Nyaata filannee nyaachuu keenya ibsaa jira jechuudha.
nyaata filannee akka nyaannu ibsaa jira. Nuti nyaata fillee nyaanna jedha. Egaan kan itti aanu mee ilaalaa kan saa gaabaa muu dheeraa saa gaabaa muu jabaataa dheeraa. Kun sammuu jedha. Kunoo sekeendii 3 mee dubbisaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Sammuu jedha. Kunoo sammuu jedha jechuudha. Sammuu maal jedha? Inni sammuu gaarii qaba. Baay'ee gaariidha. Inni sammuu gaarii qaba. Inni sammuu gaarii qaba. Ayyee baay'ee gaariidha. Inni sammuu gaarii qaba jedha. Amma jecha lama tafate. Jechoota lama kana tafee jecha jalqabaan dubbisnaa kan itti aanu hojii manaa keessan hin shaakaltu jechaadha. Maal jedhaa? Nyaadheeraa tee gabaabaa. Nyaadheeraa tee jabaataa dheeraa. Nyaadheeraa nyaa tee gabaabaa tee. Maal jedhaa? Nyaate. Nyaate baay'ee gaariidha. Eshi nyaadheeraa tee jabaataa gabaabaa. Nyaatte. Kun maal jedha? Kun nyaatte. Kunoo nyaate jedha. Nyaatee fi nyaatte. Ayyee baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Nyaate nyaatte. Maal jedha? Ishiin nyaata nyaatte. Ishiin maal nyaatte jedha? Ishiin nyaata nyaatte. Ishiin nyaata nyaatte. Ishiin nyaata nyaatte jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ishiin nyaata nyaatte jira. Ishiin nyaata nyaatte jira. Ammoo kan itti aanu baa gabaabaa ruu dheeraa. Baa gabaabaa ruu jabaataa dheeraa. Kun maal jedha? Baruu. Kunoo barruu. Barruu. Amma maal jedhaa? Wal barruu jedhama kun. Namatu si dubbisee wal argitanii inaasoftanii wal barruu ittiin jette. Kan barreessita gaafa sanaa isa kana barreessita malee kana barreessinaan wal baruu jetteeti. Wal baruu. Raan lama ta'e naannoo wal barruu baay'ee gaarii. Kana fakkaataa jechi dhumaa lama tafe. Jecha dhumaa lama tafee baagaabaa daa jabaataa dheeraa daa jabaataa gabaabaa jabaataa dheeraa. Badaa baddaa. Badaa baddaa. Kun maal jedhaa? Kun badaa jedhaa. Kunoo baddaa jedha. Amma gaafa jedha nuti warra baddaa baaleeti jedha. Nuti warra baddaa baaleeti. Jecha kan fudhatee jecha baddaa jedhu kana fudhatee nuti warra baddaa baaleeti. Warra baddaa baalee. Nuti warra baddaa baaleeti. Kana fakkaataa kana immoo dubbisaa. Kun maal jedhaa? Dubbistanii yaadaaf qeeqa qabaattan immoo kooment seekshinii irratti nu beeksisaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaalii. Sabskiraayib kan hin goone sabskiraayib godhaa. Maatii keenyatti dabalamaa. Yaadaaf qeeqa qabdan immoo koomentii irratti nuuf kaa'aa. Hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa. Barachuuf fedha hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuun eloo jedhaan dubbisaa. Bakka nagaa turaa. Waaqni isin wajjin haa ta'u.